arra wayi garaana nyaate wayi fi anilleen sagaleetiyya gara sagalee hawaasa keenyaa dabaluudhaaf as dhufe ilma keenya Kadir martuu dhukkubsatee akka mana yaalaa jiru miidiyaa kanarra deemaa ture waan birallu godhuuf baan yaa Kadir rabbi si haa fayyisu rabbi si haa afiyu yaa ilma kiyya fayyaa isa biraa taate fayyaa sanii rabbi si haa fayyisu jechuu barbaada dhukkuba amma si qabe kana karraa fayyitee seenaa ta'u rabbi si haa taasisu siin ja'a dhukkuba kanaan ka duniyarraa deemtu rabbi si duraan taasisini dhukkuba irraa fayyitee fayyaa qulqulluu akka gaafa duraa daa'ima turteesan sanitti rabbi si deebisu waan sani si kadhadha rabbirraa اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف أنت الشافي اللهم اشف خدير اللهم اشف خدير اللهم اشف خدير ربي فيا أخبرها تهين سهاد أقبو سنجا يا خدير دواسي قد آجرا سن اللي ربي خدواسيها قد سنجا فيادا جروت سيدي بسيتك ربي سيها قمتشس ربي الراسي خدد nama hedduutu si rifatilleedha hawaasni keenya wanni beekuu qabu gurbaan Kadir kun guyyaan an biyya UK dhaqee na wajji ture Bolton magaalaa jedhan akka ilmoo abbaa agarte ilmoo abbaa wajji adda turanii abbaa ufii agarte ilmoolleen akkasitti garaa nama nyaatu Kadir suni hanga miirra inni hoggaa na bira taa'u san hoggaa na dubbisu miirri inni keessa jiru yoo abbaa isallee arge hangasii ol miira keessani seena jee yaadu duba guyyaan suni waa na duraan badu bobaatiyya jala seenee footoo sayyoo isinilleen arguun ni mala hedduu garaana nyaate mucaan suni وأن الرب خلدوف أكرب سبحانه وتعالى فيا ساعة أكرب إسدق أبو رب إساف كددا ركوبا خنا يا ربي ندن ديسا مجاسا يروتنا أكما قدون تنججت يا ربي رنا دبري فكجانسا فيا كثير ربي ساها خنو نبني ترتيبك أبا جرخينيا نتجدي غري abaruun kun hujii namaatiin nama madaalla namummaa namaatii fi lafee namaa irraanfannee hujii takka taa namarraa argamteenii nama madaalla Kadir wallisaa qofallee miti mucaan sun rabbi jaalataa diin jaalataa nabi jaalata duuba waan ajaa'ibaa duuba hanga namoonni gariin namni sila akka darasallee namoonni gariin hanga amantiidhaaf ufin murre gurbaan sun amantiif uf mura duuba waan rabbi isaa kennirraa waan arge duuba isinillee numa agartan ni beeytan duuba hangam takka akka amantiif uf muru gurbaan sun takka waan akkasiin agarre duuba zamana dur dabarse keetti wallisaa ture ni wallisee jechuu qofan laalin duuba namni lafee qabu yoo jiraate mucaan sun nama lafee qabu duuba
rabbi fayyaa isaatiin isa haa dhaqqabu rabbi irraa kadhadhaaf duuba gargaarallee hawaasni keenya guyyaan har'aa nuuf fatanaadha beeku dubbiin kadiirtuun fatanaadha qormaata waan jedhan qormaata akka hawaasatti qoramne jechuudha yoo dhugumaa wal'aansi kanama fayyisu taate yoo dhugumaa maallaqni kanama fayyisu taate dhukkuba isaa san sababaa taanee waan maallaqni namaa godhu maallaqa dhabuudhaaf kadiir akka miidhamne hawaasa kiyyatti illee dhaamuu barbaada nama tokkootu gadaa nabi Muhammad ture sallallahu alaihi wasallam namtichi kuni naamusa isaa adaba isaa keessa rakkoo jira ni dhugaa namtichi kun ni dhugaa ni fidan guyyuu ni garafan gallakkisan ni tuman gallakkisan inni dhugaatiin dhiisu duuba guyyaa tokko lolaniini namni gariin abaaree namni gariin jechoota hamaa je'e hoggaasan nabiin sallallahu alaihi wasallam maal ja'an alaa taraahu yuhibbu allaha wa rasuulahu jedhan nabi sallallahu alaihi wasallam hin agartu namni kuni rabbi rasuula jaalataa jedhe nabi sallallahu alaihi wasallam kanuma dhugusanii beeke kanuma dhugusan nabi maal jedhe sallallahu alaihi wasallam aboo namni kun rabbi rasuula jaalataa hin agartanii je'een duuba irraa dhoorge jarasan namni hujiin salleen waan biroo taatu hujiin salleen waan nuti hundi irratti waliin gallillee taatu namni namummaa isaatiin madaalama namni kuni diin jaalata rabbi jaalata guyyaa nabiin tuqame sallallahu alaihi wasallam durri nama miidiyaa kanarra booyee gaggabe kadiiri duuba tokkoon keenyalleen akkas hin taane gaafasan namni way ani cabe je'ee na haa cabsu je'e naan haa kutu je'ee na haa cabsu je'e kadiir turee beek yoo dhugaa rabbii taate namni biroo tokko miira inni keessa ture san namni miira san ta'elleen hin jiru yoo dhugaa taate namni kuni nama dhukkubsatuu dhukkubaan akka maleetti miidhamuu qabuu miti silaa rabbiin ammoo abbaa fedhe dhukkubsa abbaa fedhe dhukkubsa rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbiin fayyisee fayyaa ajaa'ibaa ka rabbi irraa kadhannu fayyaa akka dadda'ifummaa sanilleemi fayyee jiruu fi jireenya saddeebi'ee akka ilmi namaa jiraatutti silaa ajallin hafu yeroo takka akka rabbi subhaanahu wa ta'ala isa fayyisu jiruu bareedduu akka jiraatu rabbi irraa hawwaaf hedduu garaana nyaate hedduu wallahi nama hedduu dhukkubsate nama hedduu na dhagayamirraa yoo jedhan kadiir martuu kana du waan sii godhun qabu kadiir rabbi fayyaa isaatiin si haadha qabu siin jaa duuba rabbiin fayyaa waa hundaa harka jirtu sun rabbi fayyaan si haadha qabu duuba rabbi si haa fayyisu duuba fayyaa isa biraa taate yaa rabbi ka fayyaa qabu si rabbi fayyaan si haadha qabu fayyaa guddoo rabbi irraa si kadhadhaa dhaamsa kiyya kanaa fi du'aayitii yetanallee kadiir biraan naagaha rabbi fayyaa godhee si haa baasu hamtuun takka sin argini je'ee rabbi si kadhadha ilma kiyya hawaasni keenya immoo akka hawaasatti waan isiniin jiru wama gabaabduu isiniin ja'a silaa waan isinitti himan hin qabdan haqiiqatti wanni akkanaa isin jalatti illee haftu an isinin beeka akka amma namoonni gariin namni keenya maal ta'e namni keenya wahuma takkaa hin taanewu namni keenya hawaasa waan isarraa eegamuun dhaabbataa jiru yoo jedhan hawaasa keenya irraa hidu yoo dhugaa rabbii taate hawaasa waan isarraa eegamuun dhaabbatu keessatti lakkaawama malee goyyo namni keenya kun akkanuma namni keenya kun maarruma gizee garii hoggaa waa haasoytan miidiyaa irratti uf eegaadu uf eegaa waan ummata cabsu waan ummata xiqqeessu haasawaan olina buleessu haasawa keessan haasawadha waan dantaa teessanii dhimma keessanii haasawadha
وان حمله حواسا تقو وان أبدي حواسا تقو هنا سوينا أسرتي takka hawaasni keenya gahee isaa hanqateen beeku haga humnaa qabutti humna isaatii ol godhaa jira humna isaatii ol deemaa jiralleedu an amma kadiir gargaaraa jechuudhafi mi kanin dhufe akka gargaartanin beekaandu akka gargaartanin beeka akkamittiin gargaarre sila eenyu gargaarta yoo kadiirin gargaarre eenyu gargaarra unuti gargaarsa leenjiinaa ta kadiir dirqama malee gargaarsaame dirqama malee gargaarsaami tiinsiin jee gizee garii amriin dirqama taatii beek ani wahuma takka isiniin jaadu waan maallaqni namaa godhu waan maallaqni namaa godhu dhabuudhaaf kadiir akka miidhamne hammanuma isinii hima waan biroo waan tarabbii humaa godhuuf hin dandeessan waan maallaqni namaa godhu maallaqa dhabuudhaan kadiir sun akka miidhamne qofa kanuma isinitti himatu malee hawaasni keenya waan isarraa eegamu wallaala je'illee iyyaadu an akka kiyyatti duuba kanaafu rabbillee kadhadhaafi obboleessa keeysanii bira dhaabbadha horiin ar'a wal'aansa kadiiriif hin tahin horii jettillee lakkaawin anaasii himaadu horiillee jettiin lakkaawin duuba jabaadhaa isinin jaa rabbi fayyaan nu haa gammachiisu isallee rabbi haa fi'uun jaa hawaasni keenya gaa baga nagayaan jiraattanii rabbiin hamtuu isin mudini nageenyi rabbi bakka jirtan hundatti bakka tokkoon jirtan hundatti nageenyi rabbi isin wajji haa jiraatu tikni rabbi isin wajji haa jiraatu duniyaa barakaa diin barakaa hawaasummaa barakaa diinagdee barakaa waa hunda keeysatti rabbi tola isaatiin isin wajji haa jiraatu isinin jaa assalaamu alaykum